Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan egaa kaakunooti. Sanyiillee akkuman qabadheen isinii dhufadhee akkamitti akka facaafnu sanyii maalii akka ta'e kun harka kiyya irratti kaalaalaa jirtu harka qotee bulaatidha. Kunoo argitu biyyee harkaa waan fakkaannu ka argaa gaafa hojiittis deebinee amma immoo gaafa tokko kaammoo faa jennee immoo as isinii deebinaa qonna keenya already guyyaa kaleessaa. Xumurannee jirra har'i sanbataadha. Egaa viidiyoon kun sa'aatii isin biratti ga'ullee wallaalu. Isiniin jechuun jaaladhaa egaa kaa guyyaa sanbataa waaqeffannaa deemnee achii deebineetidha jechuudha. Kanan amma irratti hojjechaa too jiru kunooti xeefiisaa kun akkasinitti mul'atutti kaameeratti qabeen wanna tokko homaa of keessaa hin qabu xeefidha kanan facaasee egaa lafa isinittan argisiisaa akkasumattis dadhabbii qaba. Qotee bulaa jechuun dafqaa bulaa jechuun bu'aan xiqqaa miti dafqa jechuun akkatti haasa'amu kanaa miti akka nama isinitti haasa'u kanaa miti dadhabbii fiigichi maasaa deemuun achi wanta hundaa madaabaraa akkamitti akka walitti naqnu hundaayyuu kun asuma irratti ilaaltu. Egaa kun hunduu dadhabbii isaati haga galee mana gahattutti wanti dadhabbii dhabeen jiru asitti argaa jirtanii inni adii kuni isa faaffaa jedhamudha inni jalaammooyyuu isa madaabaraa jedhamudha walitti naqneetidha jechuudha kana waliin ga'u akkanitti waliin ga'u laala. Egaa ka abbaa manaa qomaasaa jira hin gologgolaa animmoo kanan qopheessee geessa jechuudha. Egaa wal gargaaraniituma yoo ta'e malee jireenyi bara kanaa gaaradha dhiibuu hin dandeessu. Egaa kana. Borus namoota tokko nan argaa jireenya keessatti akka waan namni tokko bichaan dirqama qabu wayitti fakkaata dubartii gaafatan keessattuu isin akkasii miti biyyi ormaa koolleejjiidha. Koolleejjii seentanii baatan waan ta'eef waan akkasii hin qabdanii garuu namoota lafarratti argu baay'ee waan jiru nan danqisiifata gisee tokko akkamitti yaaduu hin jedha. Egaa keenya nuti immoo warri biyya ormaa kun arginee jirra waan ta'eef. Nindoom isaanii ol warra dhiirratti oliidha nuti hojiin keenya malee isaanii gadii miti yaanni keenyas akkasuma jechuufanii kunooti haala kanaan waliin gaatan jira jechuudha. Waliin ga'een indaganaa madaabaratti naqeen sanyii dura isinitti argisiisa sanis kophaatti qabadheen egaa karaa maasaa deema. Maasanis hagam akka bal'atuu fi hagam akka guddaa ta'e guyyaa meeqa akka nutti furates yeroo darbe nyaata akkamitti akkan qopheessu hunda isinitti argisiiseen jira. Amma immoo kunoo kanarra geenye facaasarra geenye jirra warri gologgolus hin jira warra gologgolu wajjiniinidha jechuudha inni kan gologgolaa oolu maasaa namatti naqxee biraan deemtu wajjin hojjettaa kana isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa kunooti haala kanaan dadhabbiirra jirra firee kan itti godhu waaqayyoodha. Ilmi namaa sanyii amantiidhaan gad darba kan immooyyuu ijatti godhu waaqayyoodha. Kan waaqayyoof dhiifneti barana karoomnillee agasmaraa miti waaqatu beeka. Inni ganna fide, inni bona fide, inni arfaasaa fide hundaayyuu beekadha waan ta'eef waan gochuu qabu waaqumatu iyyuu godhaa nuti immoo gahee keenya bahaa jirra jechuudha. Kunooti akkanatti garuu baay'ee miti kan itti naqee isa 50 kiiloo 10dha jechuudha kan itti naqee waggaatti baay'atellee gaarii miti. Asumaan baraadha midhaan jigsa. Gaafatti baay'atu midhaan jigsaa xiqqummaadha. Garuu adii waan ta'eef waan irra dha'e fakkaata 50 kiiloo yookaan kiiloo 50tti kiiloo 10 qofan naqee jechuudha. Kana kiiloo 60 kana waliin gaa jiru walumaa galatti itti naqeen immoo madaabaraatti naqadheen egaa deemaa asumaan immoo kunooti immoo karaa maasatan isin dabarsaa maasanis maal akka fakkaatu egaa kaa maasan kootichaa miti akka argaa jirtan karaa gatiisaa argaa kunoo laalaa. Kanumatu xeefii akkasiisan magarsee baasa jechuudha barreen gaddaallee qonnee jirra waan ta'eef egaa kunooti kana fakkaata daalachaadha waggaa akkatti ilaalan waanuma ol biqilchu wayii namatti hin fakkaatu garuu galata waaqayyoo inni katankatii keessattis midhaan magarsuu danda'u inni waa hunda jalattuuyyuu biqiltuu gaggaarii ta'e dhakaa jalaanuu magarsee baasaa miti rabbiin kanaafuyyuu kunooti haalli bal'ina isaatillee kana fakkaata. Nu bira cinaa kara tokkootiin yookaan bukkee kara tokkootiin faca'ee jira. Asumaan sareen kiyyas kunuuti. Nu faana bobbaa. Dhugaa rabbiitti bakka nu deemnu umaayyuu nu biraa hin hafu bakka taa'ee nu eegetidha. Nu faana kan galu. Amma immoo nu akka fuula galaa beeknu waan beekuuf fuuldura keenya deemaa jira jechuudha. Ani amma sanyii achiin gaheetan isaaf facaasaa jiru egaa nama facaasu sani. Namoonni baay'eedha maasaa keessa wanta jiruuf ani maasaan waraabe malee namoota waraabne warra hojii hatta abbaa manaa kiyyaayyuu keessatti as waraabne jechuudha. Egaa yoo argitan amma inni hagam akka dadhabee hagam akka maasaa guulisoota kana keessatti gugguufaasaa maasaan amma akkatti bareede kuni odoo waraabee inni ilaalta waan isa keessaa ba'e tuulaa fakkaata jechuudha. Kuni gologgolameetidha jechuudha kan akkatti bareede kuni. Kanaafuyyuudha jechuudha hojii gaafa hojii dadhabbii hojjetu namni baay'ee
maal jedhan isinitti mana maa keessayyuu gaaddisa oollee galgala gama akka dubbachuu dadhabnu ofirraa nan beeka waan ta'eef kana viidiyoo tana hin jaalattan jedheen abdii qabaa bakka jirtutti nagaa